Nagaanii faraarrii Waaqayyoodhaa. Lafa biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Qulqulloota saba Waaqayyoodhaa kan taatan Gooftaa Yesuus Kiristoositti amanuudhaan biyya lafaa kan waakkattan dhaaltuu mootummaa Waaqayyoo ta'uudhaafis deemsarra kan jirtan, deemsa keessan kan hin xumurin hundumti keessan akkam jirtu. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo maqaan isaa haa ulfaatu. Yeroon kuni isa dhumaati. Isa jedhuuni sagalee Waaqayyoodhaa gara keessanitti qabadhee dhufeera. Yeroon kuni isa dhumaati jedha macaafni qulqulluuni. Kanas kanan qabadhee dhufee fi waa'ee warra karaarra sin kaachisuutti jiraniifidha jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti karaarra wal kaachisuun, kana jechuun karaa jireenyaa isatti yaamamne karaa ulfinaarraa wal maksuun, wal jal'isuun, baay'achaa, bal'achaa waan dhufee fi isa kanaaf barumsa macaafa qulqulluu isa sirrii, barumsa macaafa qulqulluu isa dhugaa, isa yaada namootaa of keessaa hin qabne, isa makaa namootaa of keessaa hin qabne, isa karoorri namootaa ittiin makaminii, isa ajandaan namootaa ittiin galin, isa qulqulluu ta'e walii wajjin ilaaluun dirqama waan ta'eef jechuudha. Yeroon kun isa dhumaadha. Yeroo isa dhumaa kana keessatti Kiristoosiin kan mormu hin baay'ata. Yeroo isa dhumaa kana keessatti Kiristoosiin kan mormu hin baay'ata. Ergaan kun kallattii isin qabu hundumaan sheer godhaa wal lakkabsiisa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yeroon kun isa dhumaa waan ta'eef, yeroon kun isa dhumaa waan ta'eef Kiristoosiin kan mormu hin baay'ata. Ishi Kiristoosiin kan mormu hin baay'ata. Kiristoosiin mormuu jechuun maal jechuudha? Iyyasuus waaqa miti, Iyyasuus karaa miti, Iyyasuus jireenya miti, Iyyasuus dhugaa miti jechuudha. Kana qofa miti. Kana qofa miti. Kiristoosiin kan mormu gaafa jennu addaan baasnee waa'ee kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Kiristoosiin kan mormu gaafa jennu addaan baasnee Kiristoosiin mormuu jechuun maal akka inni ta'e dura kana beekuun barbaachisaadha. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kutaa macaafa qulqulluu keessaa lafa tokko erga dubbisee booda warroota Kiristoosiidhaan morman amala isaanii, calaqqee isaanii, bifa isaanii isinitti agarsiisa jechuudha. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Innis akkas jedha. Ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 18 irratti ijoollee yeroon kun isa dhumaati. Kiristoosiin kan mormu akka dhufu kanaan dura dhageessaniirtu. Ammas warri Kiristoosiin morman baay'ataniiru. Kanaafis yerichi isa dhumaa akka ta'e nu hin beeknaa. Kiristoosiin kan morman baay'ataniiru. Egaa Kiristoosiin kan morman baay'ataniiru gaafa jennu ajandaa baay'eedhaan ittiin mormu. Karaa baay'eedhaan mormuun. Karaa tokko qofa miti. Karaa baay'eedhaan Kiristoosiin mormuun. Karaa baay'eedhaan. Karaawwan Kiristoosiin mormamaa jiran keessaa muraasa isaanii lakkaa'eewwan xumuruu iyyuu baadhee muraasa isaanii amma isinitti hima. Muraasa isaanii Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Amma yoon xumuruu iyyuu baadhee jechuudha muraasa isaanii isinitti hima jechuudha. Isaan muraasa isaanii walii wajjin ilaalla jechuudha. Inni dura Kiristoos waaqa miti nama jechuudhaan kan morman jiraachuu danda'u. Inni bira Kiristoos waaqa. Abbaanis isuma, ilmis isuma, hafuurri qulqulluunis isuma jechuudhaan kan morman jiru. Inni bira inni ergamaa Waaqayyooti kan jedhan jiru. Karaa biraatiin immoo iyyuu Yesuus Kiristoos karaa jireenya dhugaa ta'uu amanatanii hojii isaaniitiin kan waakkatan jiru. Jireenya jiraatanii. Inni bira Yesuus karaa jireenya dhugaa ta'uu ni amanu. Yesuus karaa jireenya dhugaa ta'uu ni amanu. Garuu macaafni qulqulluun jiddu galeessa kakuu haaraa ta'uusaa, araarsaa ta'uusaa, yaaddis kidaan astaaraaqi, araarsaa kakuu haaraa ta'uusaa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kakuu haaraatti ilma namaaf Waaqayyoon kan walitti fidu, ilma namaaf Waaqayyoon gidduu dhaabate, ilmaan namootaa kan walitti araarsu, kan nuuf kadhatu ta'uusaa, ni waakkatu, waaqa ta'uusaa garuu ni amanu. Kan nuuf kadhatu isa osoo hin taane ergamoota haadha isaatii kanaan kana kan fakkaatan galchanii Iyyasuus Kiristoos garuu nuuf hin kadhatu jedhanii macaafa qulqulluudhaan morman. Inni bira ilmichi amanatee abbaa kan ganuutu jira. Inni bira abbaa amanatee ilmichi kan ganuutu jira. Kan biraa immoo warri Kiristoosiin morman keessaa inni tokko immoo Kiristoosiin warra morman keessaa jechuudha. Inni tokko immoo iyyuu isa akkanaati. Ayyaana Kiristoosiin an fayyee Kiristoos tola na jaalate toluman fayyee fayyinni kan koo cubbuu hojjechuudhaan narraan fudhatamu jedhanii faallaa dubbii isaa kana deeman baay'ataniiru. Inni biraa duraan dursine filatamneerra. Nuti warra duraan dursine filatamneedha. Warra filatame kan ammoo hamma ulfinaatti malee warra filate warra yaame hamma ulfinaatti isaan yaame malee jidduu keessatti isaan gatuudhaaf miti isaan hin gatamani jedha. Kan jedhu Kiristoosiidhaan kan morman baay'een isaanii
baay'ataniiru. Egaa warroonni Kiristoosiidhaan morman kun bifoota baay'ee kan qaban, amaloota baay'ee kan qaban gara addunyaa kanatti as ba'aniiru. Faallaa dubbii isaa kan ta'an. Waan sagaleen kun jedhu kan hin amanne. Fakkeenyaaf ayyaana Waaqayyootiin fayyine eeyyan dhugaadha. Garuu hojii malee, hojii gaarii malee fayyine. Garuu hojii keenya isa gadheedhaan, jireenya keenya isa gadheedhaan fayyinni keenya dhabamuu danda'a. Fudhatamuu danda'a. Baay'een isaanii karaa irraa akkaataan isaan itti kaatan, dhugaadhaaf dhaabachuu akkaataan itti dadhaban barumsoota kanneen waan hordofaniif. Barumsi isaan hordofan kun fayyiteerta, bilisa baateerta, Kiristoos si fayyiseera. Fayyinni kee garuu cubbuu hojjetuudha sirraan fudhatamu waan jedhameef, egaa cubbuu hojjechuudha narraan fudhatamne, cubbuu hojjedheetan araara gaafadha jedhee osoo beeku ilmi namaa maal godha? Cubbuu hojjeta. Osoo beeku. Kanaaf macaafni qulqulluun aarsaan warra beekaa cubbuu hojjetaniif aarsaan dhiyaatu kana booddeen jiru jedhee Ibroota 10:26 irratti sagalee Waaqayyoo dubbata. Warra beekaa cubbuu hojjetaniif, warra beekaa galma cubbuu keessa gangalataniif aarsaan sababii cubbuudhaaf dhiyaatu kana booddeen jiru jedhee macaafni qulqulluun dubbate. Ibroota 10:26 irratti Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaafiyyuu Iyyesuus ofii isaatiif iyyuu inni barumsi kun barumsa Phaawulositi. Isa Phaawulos barsiisedha malee barumsa Iyyesuus miti kan jedhanii fudhatanis waan jiraniif mormitoonni Kiristoos. Kana Phaawulostu barsiise, barsiisa Phaawulosidha yookaan immoo barreessaa warra Ibrootaatu kana jedhee malee Iyyesuus kana hin jenne. Yoo jettan immoo iyyuu Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 Iyyesuus ofii isaatii kan barsiise. Jecha Iyyesuus isa Iyyesuus ofii isaatii dubbate keessatti ani mukicha isa dhugaadha. Mukicha wayini isa dhugaadha. Damee osoo anatti jiru. Osoo namani Iyyesuus irratti maxxante. Isa kanas faallessanii hubatu baay'een isaanii. Warra amananiif miti ergaan kun jedhu. Ergichi kan barreeffame amantootaaf barreeffame. Warra amananii, warra isa duukaa bu'anii, warra kan isaa ta'aniif, yeroo sanatti warra ta'aniif, booddettis warra ta'uu jiraniif ergichi kan inni barreeffame. Maal jedhee? Damee osoo anatti jiru ijaan godhanne abbaan koo hin muraa jedhe. Waa'ee ijaa immoo gaafa laallu Galaatiyaa boqonnaa 5 keessa sagalee Waaqayyoodha. Lakkoofsa 19 irraa kaasanii amma 22tti dhaqxanii gaafa dubbisan ijji hafuuraa fi ejji foonii maal akka inni ta'e adda addaan baase. Sagaagaluun, hawwuun, ejjuun, jireenya machaa'uun, jireenya gadhiisii jiraachuun hojii foonii akka inni ta'e. Ija hojii foonii akka inni ta'e. Ijji hojii hafuuraa immoo jaalala gammachuu nagaa obsa akka inni ta'e macaafni qulqulluun wantoota kanaan kana fakkaatan lafa kaa'e. Warri waan kana hojjetanii jedhe. Warri nama gadhoomsan, warri gadhooman, warri ejjan, warri sagaagalan, warri machaa'an mootummaa Waaqayyootti hin galanii jedhe. Kanaaf Iyyesuus Kiristoos anatti kan jiru ija kan hin godhanne hin muramaa jedhe. Ija kan hin godhanne hin muramaa jedhe. Galanni fulfinni Iyyesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Kanaafiyyuu waan tokko baruun baay'ee barbaachisaadha. Warri Kiristoosiin morman baay'atanii hogganuu jedhu macaafni qulqulluun kanaaf sana jedhee lafan keenya baay'eedha karaa kallattiin isaan ittiin dhalachaa jiran. Baay'eedha. Karaa ittiin dhaloota goyyoomsaa jiran. Karaa ittiin dhaloota karaa raggataa jiran. Baay'eedha. Waan macaafni kun hin jenne, barumsa macaafni kun hin barsiifne, ergaa macaafni kun hin qabne faallessanii hubachuun mormituu Kiristoositi. Iyyesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Baay'een isaanii Iyyesuusitti amananii karaa dhugaa jireenya jedhanii maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluutti cuuphamanii garuu hojii isaaniitiin faallaa dubbii kanaa warri jiraatan mormituu Kiristoos isaanillee. Mormituu Kiristoos. Sababbiin isaa namni wanta inni barumsa Iyyesuus barsiise itti qabamee hin jiraanne hundi isaanii Kiristoosidhaan warra mormanidha. Warra Kiristoosidhaan morman immoo maaltu eeggata jennaan ibiddaadha. Ibroota 10 lakkoofsa 26 irraa kaasnee gaafa dubbisnu ibiddatu isaan eeggata. Warra morman ittiin mormuu jechuun maal jechuudha? Waan inni godhinaa jedhe gochuu, wanta inni godhaa jedhe immoo gochuu dhiisunu maal gochuudha? Kiristoosin mormuudha waan biraan qabu. Kiristoosin mormuun waan biraa miti. Faallaa dubbii isaa jiraachuudha. Faallaa jecha isaa jiraachuudha. Faallaa barumsa isaa jiraachuudha. Akkaataa inni itti nu barsiiseen alatti hin jiraanna gaafa ta'e ittiin mormaa jirra jechuudha. Ittiin mormaa jirra jechuudha. Barumsi nuti barsiifnu, tajaajilli nuti tajaajillu, ergaan nuti dabarsinu, raajiin nuti raanyu, faarfannaan nuti faarfannu, faallaa dubbii macaafa qulqulluu kanaa ta'e taanaan Kiristoosidhaan mormuudha. Kiristoosidhaan mormuudha. Nuyi ayyaana Waaqayyootiin fayyine eeyyen sirriidha. Garuu ayyaanni Waaqayyoo nu ittiin fayyine kun hojii gaarii dhabuu keenya irraa kan ka'e. Hojii gaarii dhabuu keenya irraa kan ka'e ayyaanichi nu ittiin fayyine sun kan gatii hin qabne ta'a. Nutu gatii dhabsiisa ayyaana Waaqayyoo. Nutu gatii dhabsiisa. Mee nan dubbisa Ibroota 10:26. Nuyi dhugaa hubanne
erga beeknee booddee jaalannee beekaa cubbuu yoo hojjenne namni maal keessa ramma yeroo amma wallaalee cubbuu hojjeta namni dhiifaman gaafadha galee gubboo fudhata. Galgala dhiifaman gaafadha gubboo fudhata. Galgala fuula waaqayyoo kootti kufeetan dhiifama. Galgala hundumaa gangalatee naadhiisii jedhee gangalata. Gangalata galgala hundumaayyuu. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaanaadha. Galgala hundumaayyuu maal godhaa? Hin gangalata. Naadhiisii balleesseen jira, si yakkeen jira, dogongoreen jira, karaa keerraa goreen jira jedhanii galgala hundumaayyuu dura waaqayyootti araara gaafata. Arras araara, borus araara, guyyuma guyyaan araara. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaanaatu. Araara. Har'allee araara, borullee araara. Hin goyyoominaa. Hin goyyoominaa. Barumsa sobaa duukaa buutanii, barumsa dogongoraa duukaa buutanii, araara yoon gaafadhe waaqni koo naaf dhiisa jettanii guyyaadhaa gara guyyaatti cubbuu keessa hin gangalatinaa. Cubbuun beekaa hojjetan kakuu moofattis, kakuu haarattis araara hin qabu. Cubbuun beekaa hojjetamu kakuu haarattis, kakuu moofattis araara hin qabu. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaanaatu. Nuyi dhugaa hubanne erga beeknee booddee jaalannee beekaa cubbuu yoo hojjenne aarsaan sababii cubbuutiif dhiyaatu si'achi hin jiru. Maaltu jira ree? Firdii fi ibiddi hinaaffan warra waaqayyoodhaan morman gubuu sodaadhaan eeggatamaa jiru. Laala firdii fi ibiddatu eeggataadha. Maal waan ta'eef waaqayyoon waan mormeef akkamittan waaqayyoodhaan morme waaqayyoo koo nan jaaladha waaqayyoo koo nan waaqeffadha. Waaqayyoo kee jaalachuu miti. Waaqayyoo kee waaqeffachuu miti. Waaqayyoo keedhaaf kuftee ka'uu miti. Dafqitee ililchuu miti. Dafqitee faarfachuu miti waaqayyoo keedha. Jireenya sirraa barbaada. Jireenya hojiidhaan agarsiisu. Yesuusiidhaaf galanni guddaanaatu. Jaalala hojiidhaan agarsiisu. Sin jaaladhaadha namni baay'een Yesuusii kiyya sin jaaladhaadha. Nama hoon jaalattaa gaafatettee arguyyuu hin barbaadu. Arguyyuu hin barbaadu. Sanyiidhaan qoodee, balbalaan qoodee, qoomoodhaan qoodee, waraanee ajjeesuu barbaada. Ilma namaa kan hin jaalanne ani waaqayyoon nan jaaladha yoo jedhe maal inni jedhama caalu sobduudha. Sobduudha. Ilma namaa kan hin jaalanne ani waaqa nan jaaladha kan jedhu inni sobduudha. Sobduudha. Nama hoon jaalanne waaqayyoon jaalachuun kee sobduu si godha. Waaqayyoon jaalachuu kan agarsiistu Yesuusee kiyya sii du'eera jettee miti. Natti alalamu nama jaalattee jaalala dhugaa agarsiista jechuudha. Iyesuus natti alalamu. Iyesuus hin goyyoomfamu. Hallelujaa. Kanaaf hin goyyoominaa. Hin goyyoominaa. Dhugaa beekaa, dhugaa bira gahaa, dhugaa hubadhaa, dhugaattis jiraadhaa. Kiristoosiin kan morman baay'ataniiru gaafa jedhu bifa baay'ee qabu jechuudha. Isaan kana hunda isaanii mataa duree isinii dhaayee kana hundumarrattu jechuudha. Waa'ee Yesuus abbaa amananii ilma waakkachuu, waa'ee Yesuus waaqa miti, karaa miti, jireenya miti, nama jechuu, waa'ee immooyyuu takkam fayyee fayyinni koo cubbuu hojjetamuudhaan hin fudhatamu jechuu, kennaa ayyaana waaqayyootiin bilisa baane waa'ee jechuu, waa'ee abbaa ilmas afur qulqulluus amananii hojii isaaniitiin immooyyuu isa waakkachuu, waa'ee Yesuus Kiristoositti amananii maqaa abbaa ilma afur qulqulluuttis cuuphamanii garuu Yesuus Kiristoos duufiin kadhatu kan nuuf kadhatu kan biraati jedhanii ofuma isaaniitiin bocanii kan itti galchan. Gabriel nu kadhachuu danda'a, Maariyaam nu kadhachuu dandeessi jedhanii ofii isaaniitiin hin dandeessidha yaada isaaniitiin fidanii kan itti galchanii waa'ee dhimma kana hunda isaa fi kanaan kana kan fakkaatan barumsoota baay'ee isaanii duuka bu'ee hordofuudhaan Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ilaalcha isaanii tokko tokkoon duukaa bu'ee immoo diiguudhaanis immoo isin barsiisuudhaaf qophii koo hundumaa xumureen jira. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Barumsa sobaa barumsa dhugaatiin diigan. Raajii sobaa raajii dhugaatiin diigan. Ergaa sobaa ergaa dhugaatiin diigan. Waaqeffannaa sobaa waaqeffannaa dhugaatiin diigan. Jireenya sobaa jireenya dhugaatiin diigan. Kanaafiyyuu diiguudhaaf waltumsinee yookaan ergaa kana sheer gochuudhaan namoota hunduma biraa yoo geenye Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waan guddaa hojjechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf obboloota koo sobdoota gatteechisuudhaaf, sobdoota harka duwwaatti hambisuudhaaf, barumsa isaanii hundumaa maseensuudhaaf, maal gochuudhaaf? Maseensuudhaaf, barumsa isaanii maseensuudhaaf, raajummaa isaanii maseensuudhaaf, ergaa sirrii ta'e macaafni kun kan dubbatu qabannee waltumsinee wal gargaarra yoo hojjennedha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gooftaan sinaa eebbisu. Kanaaf har'aaf har'aasuma irratti yoon dhaabeen ga'a. Seensa waan ta'eef. Seensa waan ta'eef nama hundumaa dammaqsuudhaaf waan ta'eef seensa waan ta'eef asirratti wanti nan banaa isinii godhu gaafii gaafachuun mirga. Wantoota dhageessanii barumsoota dhageessanii faallaa isinitti gale maal jechuudha kun jettanii gurra keessan keessatti dhageessanii haaraa akka isinitti ta'e barumsa haaraa akka isinitti ta'e barumsa akka kanaa dhaga'een jira maal jechuudha jedhaati na gaafadha. Irratti hojjenna. Irratti barumsa hojjenna jechuudha. Gooftaan sinaa eebbisu. Hundumti keessan sheer walii godhaa argaa kana daraa keessan. Waldoonni hundumtu walii daddabarsaa. Karaa YouTube'itiin, karaa Facebook'itiin, karaa Telegiraamitiin, karaa TikTok'itiin, karaa WhatsApp'itiin kallattii ittiin sin dhaqqabee hundumaan sheer walii godhaa walii daddabarsaa. Hundee isaanii hamma buqqisnutti, barumsa isaanii maseenaa akka hamma goonutti.
Haga ergaa isaanii maseensinutti of duuban deebinu. Dhugaan nu faana waan jirtuuf dhugaan immoo immooti. Dhugaa of harkaa qabna waan ta'eef. Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamaa. Ayyaanni Waaqaa isiniif haa baay'atu. Waaqayyo ulaabantii Waaqaa banee isin haa eebbisu. Obboleessa keessan isa jaalattan Gammachuu Urgeedha. Lakkoofsa bilbila kootii duwwaa 912 99 argachuu dandeessu. Eebbifamaa. Sheer walii godhaa. Walii daddabarsaa. Ergaa kana daraa keessa wal laqqabsiisaa. Ani obboleessa keessan Gammachuudha. Walii daddabarsaa daraa keessan Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamaayi. Adaraa keessan sheer walii godhaa ergaa kana walii daddabarsaa. Kutaa itti aanu keessatti tokkoon isaaniitiin barumsa isaanii duukaa bu'ee barumsa isaanii maseensuudhaan duwwaa gochuudhaan inni kan macaafa qulqulluu immoo dhugaa ta'uudhaan isinitti agarsiisa jechuudha. Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamaa. Shaaloo.